dhugini maal dhugi galuu fiiti waan bira garantaan icciu biti bar isa miti lakki ani ko dubbii kan keetu fakkaata bar durot ko afachu ani cacallise obse normally akkuma viidiyoo argitanii jechuudha Iyyaasuun icciti isaanii ol baasee jira jechuudha viidiyoo Iyyaasuu irratti mana Iyyaasuu irratti argitanii jirtu adiifama uffanni ko harki isaa gabaabaadha kana akka jiru xaxxee taa'uttira akkin jedhe argitanii miti viidiyoo argitanii jirtu miti iccitiin kan baate jechuudha gaafa nu waan dhugaa dubbannu yookaanis immoo wanta iccitii dubbannu saba kijibdu minaamin jettanii hin dubbatinaa jechuu argaa jirtu ayyuuni jechuudha akkuma beekamuu fi akkuma beektanii maallaqaaf jetteeti kan isheen Sa'iidoorra tisixxee sin jaaladha maal jettanii jalatti kufte malee jaalala dhugaa hin qabduufi jechuudha. Jaalala dhugaa kan isheen qabduufi kunoo wabiidha. Yeroo kaanii jechuudha nagaas nin gaafanni dhiifama. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatti fashama harka fuune jira jirtu bakka jiraattanii akkasumas immoo yuutuubiin kuni yuutuuba haadholii keenya warroota humna hin qabne warroota fayyaa hin qabne ittiin gargaaruuf baname waan ta'eef namoonni isinitti tole subscribe godha warroonni gootanii jirtan immoo hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha gaafa seera yuutuubii guutee waan hundumaayyuu waliin ilaalla jechuudha kijibuu sobuu minaaminni hin barbaachisu gatii dadhabbii keessanii isiniyyuu dhuma irratti argitanii itti gammadduu jechuudha warroonni subscribe gootanii jechuudha warroonni hin goone immoo akkasumatti ilaaltanii dhiistanii darbitan immoo booda isiniyyuu hin gaabbitu jechuudha gaafa yuutuubiin kun maallaqa kaffalee maallaqa kana warroota humna hin qabne hergamee fi viidiyoon isaa waraabamee asirratti gadhiifamu booda suniyyuu hin qaanfattu jechuudha maaliif kan gargaarsaati waan ta'eef anaan waan gargaartan hin qabdanii viidiyoo man gadhiisu kana ilaaltaniitu hiyyeessota gargaartu jennaan subscribe gochuu diddanii jechuudha kanaaf jennaan booda suniyyuu itti gaabbitu jechuudha kanaaf warroonni rabbi qajeelche immoo warroonni rabbiin gara laafummaa keessa kaa'e immoo subscribe godhee jira like illee gochaa jira hedduu tokko galatooma ani viidiyoo anuma arganii irratti gadhiisa maaliif hojii mana madaamii faana yuutuubii kan biraas nan qaba isa faana illee fiigaa jechuudha wanta qoosa garagaraa hojjechuuf immoo nama faana malee hin ta'u qophaa kee wanta waan hojjechuu dandeessu hin qabduutu nama lama sadii taate viidiyoo adda addaa fiddee iyyuu gadhiista ajandaa mataa keetii hummattee jechuudha kanaaf ayyuu farra dubbachuu dhufe Iyyaasuun inuma salphate dhugaa rabbi Iyyaasuun osoo anaati achiin bada achin badanalee attama obsa qaba gurbichi sin barbaannu ati maal gochi dhuftee utuu nutti bilbilinii ati maal barbaacha dhufte inni viidiyoo waraabbachuu dhaqe ka galuufi inni bar ayyuu jaallate osoo hin taane viidiyoo waraabbachuu dhaqee jechuudha kan inni ayyuudhaan sin argaa si arguun qaba saatee akkasiitti bisaa hojii nyaanna jedhu bar viidiyoo waraabbachuuf malee maan akkasitti achi walitti deddeebisanii Garabi gurbichi baay'ee garraamii tokko baay'ee immoo obsa qabachuu otoo naati cinnaa baddu osuma viidiyoo irraa waraabbachuu dhaqeeyyuu gabbaree irraa waraabbadduan garabi gabbaree irraa maannatti nafu akkasitti tuffatamee akkasitti lolamee tan dhaqee viidiyoo waraabadda maal kan ta'uuf gaa Nabadi qaanyiidha dhugaa rabbi qaanyi guddaa dhugaa rabbi Iyyaasuun biyyeen na nyaatte otoo na hara qullaatti ba'e. Uffata koo harkisaa gabaabaadha malee akkoon qabu ture jaartiin natti dhufti biyyeen na nyaatte dhokadde majlisa taa'aa jira sanu majlisa jaartii faan taa'aa jira dhugaa rabbi kifilii koo keessan jiru badeen dhufe anillee badeen dhufe wallaa kanatti hin dhufne biyyeen na nyaatte Kanaafuu jechuun Iyyaasuu rabbi obsa sii kenne dhugaa rabbi hin dhufinii maal gochii dhufta wabiin illee karaa nuti ijoollummaatti walii wajjin guddanne nuti ijoollummaatti akkana taane walii wajjin deemnaa kanaafiyyuu siin si arguu hin qabnu ittiin himu Iyyaasuun akka viidiyoo waraabbachuuf dhaqe maalirraa barbaacha dhaqe nuti kan keenya nuti maarreedhaan akkasuma jedhin jette sanuu jechuun gaafa Sa'iidoo bira jirtu sharraxattee deemti ajaa'iba uffattee bakka of sattartee deemti jechuudha. Kuna amma uffata qaama ishee mul'isu keewwattee mataa rifeensa qullaa wabii jinjirti eenyudha jaalallee ishee kan isheen as taallalaa jirtu kan isheen goyyoomsaa jirtu immoo eenyudha isinii galee jira Sa'iidoo birriirraa nyaattee gatuuf malee itti heerumuuf miti gaafa namni isiniin jedhu soba kijiba jettu as jala deemtanii ofii keessaniyyuun kijibdu kijiba hin jedhinaa Sa'iidoo maallaqaaf jaallatte malee jaalala dhugaarraan qabdu mucaa akkas bareedu dhiisteetu Sa'iidoo jaallatti mee isinumti iyyuu maaltu isinitti dhaga'amame mee maaltu isinitti dhaga'ama
mucaa akkana bareedu dhiistee deemtee teessee iddoo gaafa jaallattu. Inni kun birriin qabu kaa. Iyyaasuudhaan iyyuu birri naa kennii edaa achi dhuftu birri naa kenniiti itti waa nyaannaa edaa xaartee edaa dhuftu viidiyoo waraabessi erga ayyuu ergee arguu barbaadde jedhe. Iyyaasuun kan naqeef viidiyoo waraabbachuu fi simbira dhufe malee dantaa keessan qabaateetu moo maan isin akkasittiin kabaja nama dhowwattan kabajan beektanii isin? Nam ikkoo bakkeetti iyyuu gaafa ni waamsan ol gashitee taa'i jetteeni buna danfiftee fi waa hundi gootee fi geggeessuu qabdi. Bakka irratti geggeessuu qabdi ayyuun. Maal gochii dhufte mana keenya dirasii maal gochii dhufte? Viidiyoo waraabachuu dhufe kaasiif hin galu kaameraa saqqalateera dudduubatti fuulduratti kaameraa argaa jirta. Ani tacha walitti deebiftu yoo ol gashitee buna laatteefoo yoo ol gashitee waa laatteefoo. Sanu bakka deemne waa nyaanna deeni kadhata. Arrabsamee ka'e jechuudha. Maali kabaje gana? Sanu qullaa deemta. Bara akkata isaatti dhufe qabate wookii deemaa irraa itti bara. Otuu isaa wookii deemaa jiraniitu Iyyaasuun akkata isaa itti dhufe qabate bara itti bilbilee karaatti qabate bara. Otuu isaan wabii jedhii bashannanaa jiranii. Argitanii miti? Nuti wookii deemaa jirraati maal gochii safara kana dhufte sana otuu naan dawwaliin maal gochii dhufte amma maal gochii naa dawwaltaa? Badiyyees kun qaanyeedha bara. Mucaa sareetti gaddabalte bara Iyyaasuu sareetti gaddabalte bara kabajan qabduum kabajan beektu. Otuu kabaja beekteeti isa iddoo jalan fiddu bara. Otuu ni jaartii qabu otuu ni ijoollee qabu otuu beektu jalan fiddu jechuudha. Kun maqaa shamarranii nyaatte jechuudha maqaa dubaraa nyaatte jechuudha kun. Indee Iyyaasuun akkana gowwaa ta'e. Maaltu immoo si cinqe maani kottu nyaata nyaannaa kottu akkana taanaa. Irra rabbi tobsisii kenne abbaan otoo anaati ibsan qabu. Man viidiyoo jedhan gabbaramu otoo anaati arrabseen sokkaayu. Otoo anaati isan bol bukkeetti isin argeeyyuu viidiyoo waraabeessaa iddoon arguu qabanii walitti naqeen iyyuu sokka. Nan beekaa akka itti arrabsameetu viidiyoo waraabbatee luxuqxe naan ba'ee sokke. Argitanii? Maal kun jiraan ijoollee maali bara maali keessa jiraan jedheen bara baarsaawii keessa jiraan. Isanu bar Iyyaasuun jechuudha viidiyoo kana miimoorii keessaan argee jedhe miimoorii keessaan soba gadhiisuu sodaate bar viidiyoon na jalaa badee miimooriin na jalaa badee viidiyoo kana argadee soba bar mucaan sareetti gaddabalte innillee sareetti gaddabale kabaja namaaf hin qabani maan kabaja nama bakka irraa deemee dhufe taa'edhanii bishaan kennanii fi buna danfisuun malee alaalatti bakka itti ofirraa hari'u lammatan dhufini. Maal kan inni dhufe viidiyoo waraabbachuu fi hin jedhuuni? Namni gurbaanin salphate anaa nyaatu maali kun gowwaan kun? Bade. Moo akkam piraankiin gochaa jiru? Piraankiidha. Viidiyoo kana gadhiisuu sodaateetu amma fidee gadhiisee jechuudha. Walaa gadhiisuu sodaate viidiyoo kana. Uyyuu. Salphina bar kun salphina dulluma keessan salphate dhugaa rabbiin salphate. Na yaaddu. Obbaa kooti ani lallabaan oolu viidiyoo biraatiin walitti deebinaan laayikii sabskaabii gochuun dagatina adaraa keessanii waan man argee fidee gadhiisu kana warroonni shabakaa yookaan immoo daataa natsaa fayyadamtanii viidiyoo itti banaan isiniin jechuu barbaada. Akkuma jammara irratti himeedha viidiyoon kun viidiyoo namoota harka qalleeyyii ittiin gargaara. Anofii kooti ittiin jiraachuuf miti. Anofii kooti kan ittiin jiraadhu yuutuubii mataa kiyyaa dhuunfaan hin qabaa kanaaf jennaani kan immoo ittiin nama gargaara jechuudha. Kanaaf dirqama keessan ba'uu qabdu laayikii sabskiraabii viidiyoon sa'aatiin isaa haguutuuti. Otoo waan badaa ta'e immoo sabskiraabii gootu dhugaa waan gaarii waan taanaan sabskiraabii gochuu didda. Booda garuu gaabbitu isiniin jedheen jira akkuma duratti isinitti himee akkasii galatooma jedha. Natti dhufu anallee dhokadhee majlisa taa'eera ibsaa garasiif garanaan bobeeffadhe dhugaa akka itti fe'eeru baay'ee jedha.